mucaa sanii keessatti lubbuun baate kanaaf shakkamaadhaa qabamuun dirqamaa jechaadha. Yoo dhokatu ta'e immoo harka keessaa qaba jechaadha. Seerri akkasitti ilaala. Yoo inni dhokatu ta'e harka keessaa qaba jechaadha. Yoo godhesi yoo godhinis of deemetoo qaama seeratitti of kennuu qaba. Ayyee dhiifama waliini tokkoffaarratti edda dhimma mucayyoo kana keessa shakkamaan hin taane ani jedhee maaliif uummata Oromoo irraa baqata? Gadi ba'ee uummata Oromoo fuulduratti ani shakkamaa miti qulqulluu kooti jedhee seera fuulduratti akka inni nu dhiyaatu kan nuti barbaadaa jirru. Edda shakkamaan taane maaliif nu baqata? Wanta mallee siin kadhachaa jirru jaalalaaf kabajaan isa gaafachaa jirra akka inni seera kamitti nu dhiyaate akka inni ani shakkamaa miti jedhee Andu'aalem Gosaa akkatti inni bahee yeroo sana shakkamaadha jedhame miti akkuma sana qoratamee bakka. Maaliif yoo nu xuusaa ta'e qulqullaa'ee ani qulqulluudha jedhee akka inni keessaa nu bahu. Nuti gumaa bitaa hin jirru dhugaa dubbachaa jirra. Maciif tuulamni jira waa'ee gumaa mucayyoo kanaa kan dubbatu. Kan gumaa murus nuyi miti sammalo hayyuun hin jiru. Garuu wanti isa gaafachaa jirru kabajaaf jaalalaan gadi ba'e ani naxaadha. Ani shakkamaa miti jedhe akka inni nu dubbatu isa gaafachaa jirra malee. Inni akkas jechuu dhiisee toobee ijoollee isinan ajjeesisa jechaa jira be maallaqaan kiloo sagaleen nu bira ga'ee miti. Wallagga naqamtee naannoo sanitti shiftaa ta'eetoo akka mucaa wasiila isaa waliin saamaa ture achirraa nama 5 irraa dhageenyaarra ganama kana jechaadha. Bakka dhaloota isaa osoo qorannu sababa saniin kun naqamte keessatti nu ijibbaachise saamaa ture wanti inni hin gurguranne wanti inni saamne hin jiru booda bosonatti galee tooyi mucaa wasiila isaa waliin osoo waasaamu qaamni seeraa akka mucaa wasiila isaa ajjeese hannarratti jechaadha ajjeese kun immoo harkaa baheetoo gara Finfinnee akka galee sabbatatti taniin jiraachaa ture maqaa mucaa fira isaatiin mattaawaqiyaa mucaa fira isaatiin akka jiraachaa ture akkasii jechaadha. Amma tani maallaqa itti saame sanii biyya alaa bahee jechaadha. Waan nama gaddisiisu naqamte keessatti ijoollee baajaajii qaban ijoollee hiyyeessaa Dubaayin isin geessa jedheetoo baajaajii fa'aa gurgurtiise. Intala fira isaa dabalateetoo jechaadha. Asitti namoonni ammallee natti ergan tokkotu jira. Nama baay'eetu natti erge darrasanyii waliin. Mucayyoo jaalallee mucayyoo firaa'oo dhufee jira har'a galgala. Dubartiis viidiyoo kana sheer godhaati wal bira akka warri duuba islaa ofii keenya hin qabamnaa jettanii keessa waan ta'eef mucayyoo jaalallee mucayyoo firaa'oo dhufee jira har'a galgala halkan kana Duubaay keessa jira jechuudha. Duubaay keessa warri dandeessaa mucaa kana bakka inni jirutti siniittanimaa dhaqa qabsiisanii dhugumatti dhugaa dhabbaatan taanan dhugumatti dhugaa barbaadan taanan ani nama inni wajjin dhufeetu natti mee waan ta'eef kalee har'a halkan kana dhufee jira. Kan inni jiru Duubaay keessa Saarjaa Alqasiima mootaa jiru jira. Dafaatii deema qabsiisa mucaa kana dhugumatti nama jaalattan dhugumatti dhugaa barbaadan yoo taate laayikii fooloo sharraa miti dhugaa barbaadna yoo taate. Dubaay akkana ta'e Dubaay eessa Dubaay. Kan seenuu nan fidaa roobalee tokkoffaa ganni horoonuu fidaa. Maantu gash. Bakka jireenya isaati manni isaayyuu naannoo kana akka dhageenyetti dhaggeeffatu. Muyitii yoo namni kaafatte ugeetti deematti qabate gosooti nama. Dhaggeeffachuu dhuma barra ijoolleen kee. Haa dubbatan caaltuu gashee roobalee gale seenaa eessatti gala? Dhaggeeffadha seektanii maa ganni horoo dheengadda gaafa dheengaddaa dhaqeetii gaafa kinoo seenuun chaarjaa haleen jira jettu kana himbaasii Dubaay dhaqee deebii kennee jira. Laphee isaa dhiibee deemaa jira jettee jirti. Deebiin inni qorannoon inni kenne eenyu hanga ragaa qabdi nuu fidaa nu hojjechiisuu osoo hin taane kaanii kan nuti taa'an jechuudha ganni. Ganni mana nagasaatitti dubbate. Kinoo Yoonaas achuma keessa jira. Kinoolaa Yoonaas achuma keessa jira. Kinoo osoo Yoonaas kamin? Yoonaas kinoo inni kuni anaa fi Yoonaas itti himte jechuudha ganni horoo naggasaa faanne irra mana naggeetitti. Yes. Mucaan Firaa'ol kuni la seenan viidiyoo gartee bakka inni jiru dhugaadha argiteerti tokkomteerti.
Achiin sa'aatii booddee immoo ganni dhuftee harramee baasitti waamanii baasitti qoratamee deebiin jira jette. Jettee nutti baasitti waamanii si kennee jira modereetara seenaa. Dhaaltuun eessa? Dhaaltuu ergattu mee? Baasitti waamanii deebii kennee jiraan hun jette ganni hangam dhugaadha ragaa nu fiddu. Beekati ajandaa nutti kennu ta'e hin beekne nuyi. Ishiinillee mana dhaaltuu ergattu fidee ganni nutti himtu jechuudha. Yoo nimne dubbii sobaa lubbuu namaa irratti olii gadi oofuuf ganni horor. Intala gurraatti furdoo sabmu. Hareen gadda achi dhaqeetti ishiin achi dhaqee deebii kennee jira. Mucaan irratti bilbile immoo guyyaa lama dhaqee isaanii argeessa. Ifama waliin achumatti immoo waan akkanaa kana banaan irra baasina waan qabatamaa qabuun dubbadha gadi bahaati malee. Qalbii irratti kan dubbatamu fi kun lubbuu nama irratti kan dubbatamu ijoollee hubannaa godhadha. Maaloti tiisa miti kan duuta Itoophiyaati mi lubbuu namaa dhiisaati hoolaan tokko duuteedhaaf inni keenya kan jiran beekna. Maashii beekoo imee tarkaakkai amma lubbuu namaa sanitti bade santu gatii of gadi buusa shamarran keenya santu bakka rakasaa of dhaaba. Sintu fe'amasa barbaadan jala hudduu keessan banatee deemee jala fokkasee waan barbaade guuraa dhaggeeffadhaa odoo sin gad of qabdanii maa namni lubbuu keessan sin baasaa miti. Amma nun gubina hangoota hilaa ganni nuuf diroo balee. Sheeritti godha duratti azzara dhuftee turte sheeritti godha. Bakkee sanii karaa saniin jechisee jette immoo sirriidha laalee sagalee seenaa salaalee kan jette sirriidha. Achuma jira mucaan ijoolluma isaanii bira jira. Achumatti argamee dhiyaata. Chaarjamaan jedha bakkeen isaa chaarjamaan jedha. Ganni dhaadhaqiitii dawwalii fi caaltu sibira irratti bilbila duraatiin irra duraan qolloo seenaa banuu dide. Seenaa sibira irratti akka dawwalii. Dhuftu dhugaa rabbii lubbuu namaatii dubbii sobaatitti kennuun mirga hin qabdu. Okay, intalli amma dubbatte seenaan eesseerti seenaa. Gadi buute seenaan. Seenaa salaalee goddanyaa ishiitti achira ishiin dubaan jirtu ishiin biyya biraatti goddanyaa ishiitti himee keessan itti himnaan aartee ishiifatti baste ishiin illee asuma jirti miidiyaarra seenaa lubbuu fiduu hin dandeessi. Gaafa duraa maal jedhan yaadatta biyyaa bahee jira Dubaayii bahee jedhan. Roobaan yeroo tokko dubbadhu silaa gaafa dubbatan namni Soba xiqqeetti kutannaan hin baasidhaa deebisanii hin baasi deebi'ee jira bakka riippoortii dhaqee garuu inni kutatee lafa godhate. Roobaan seeratti dhiyaatee sagalee isaa kenneera jechaa jiru karaa keessaa hamma seeratti dhiyaatee sagalee kenneera. Innaa seerri qabateera kaameraa hunduu mul'ateera jechaa jiru waan mul'ate beeku akka walii galatti. Maaltu mul'ata? Intala qabbannee mucaan intalli boru biyyatti galti tikkeetti kutattee mana mucaa dhattee mucaa san bira birrii teechifattee birrii kiyya naa kenni boruun gala jennaan achitti ukkaamsee ajjeesee reeffi qoratamee mucaan intarbii ta'e mucaan poolisii bira dhaqee tooyi intarbii kennee jira jedhamee miti. Riizaaltiin waan sanii an doktorri qoratee gadi baase dhokateet forjiidii nutti kennanii mucaanis waan ta'e hin jiru jechaadha. Nuyi qaama seeraa Itoophiyaa barbaadna malee tan Dubaay hin barbaadnu. Na hin beekna eenyu achi Suudanii miti tan hojjetu warri Suudanii gobboodhaan hojjette jechaadha. Hundi ishiitu imbaasii keessa warri hojjettu gobboodhaan hojjette hundi ishiitu jechaadha. Reeffi kuni biyyatti ilaallamuu qaba jechaadha. Irra deebi'anii marammaramuu qaba biyyatti qaama seeraa kan biyyaa waliin. Mucaan kun mana isaatitti intalli tun lubbuudhaan dabartee jechaadha. Qoratamuu qaba sirriitti gadi fageenyaan. Kana qofaa miti biyya keessatti illee barbaadamaadha mucaan kun. Wallagga naqamtee naannoo sanitti akka shiftaatitti uummata hiraarsaa uummata akka saamaa ture mattaawoqiyaa nama biraatiin akka finfinnee galee akka hannarratti bobba'e wasiilli biraa isaa hannarratti akka isa biratti ajjeefame inni dhiyeessee finfinnee akka galee kana ragaadhaan uummata Oromoo godina Wallaggaa naannoo naqamteetitu ragaa nu bahee charkino sagalee sarkaa qabna. Okay? Yoo waanuma kana gochuu baate amma yeroo ammaa kana ijoolletti bilbileetoo namni tokko waa'ee kiyya dubbannaan qarshiidhaan si ajjeesisiisa jedhee tokko ijoolleen sagalee isaaniitti duratti dhageessiseen jira jechuudha. Namni kun shiftaa hamaa baay'ee akka nama sinitti jiru kanaa miti. Baay'ee nama naqamte keessatti uummata iraarsaa ture hataa ture beekamaadha jedhanii jechuudha. Nagara naqamteetitti bilbilaa tomee qoradhaa. Kanaafi darrasanii waliin immoo duroo balee na jalaa bade malee mucaan inni qabsiisee
Mucaan inni qabsiisee biyya galche. Laal maal jedhe mana masiititti dhufee namni sun na jalaa bade garuu fooloo ngoone. Mana masiititti dhufee anallee isatuu qabsiisee na galche. Maallaqa guddaan irraa fuudhee ayidii si hojjechiisee naa kenne nan na dide. Mucaan mucayyoo ajjeesuudhaaf duukatti nama deebi'uu miti. Jedheeti ifa dubbate kinoo meediyaa bal'aa taa'ee ta'u. Gisee sanuu darraraa jira, paraarraa jira jedhee dubbatee jira. Kanaafuu ganni nuu fida amma yoonaas ganni nuu fidi ka ganni silaa nafsiif naggee irratti dubbatte dinnaan sagalee ishii nan baasa mana naggee nu kaaduun hin danda'a. Sagalee ishii ol fidime ishiin ganni maal beekte amma ganni waan akkasii kana beekte. Ganni jedhini ani nama Duubaay keessaa fi masii Duubaay keessa tokko ishiin amanu muluun ishii bifa tokko qabdi. Muluun ishii akka jirtutti hojii tokko hojjetaa oolti jaa ta'ee fi ganni hin jedhin asirratti. Namni dabarsee wal kennu hin jiru. Wal loksaa jiru. Dhugaa namarra dhaabachaa jiru. Dhugaa masii wal loksaa jiru. Akka nu sagalee laali dhiisadha seerri qabatee jira dhaqee deebii kennee jette hangam dhugaadha. No Yoonas biratti nuun jette kana ajandaa nu cisiisuu ishiitii halkan tokkicha akkaawuntii xiqqaadhaan mana banattee suura mucayyoo laxxaftee ittiin daldalattee jechuudha. Hin danda'amu akka inni ijoollee keenya nagadachuu. Shamarran mana madaa miti biyan ittiin nagadamaa jiru. Haatti sheer godhe. No, dhiisaan jedhini maaliif ogeetti gisee qabbanee sanis bade wanni kun cimaadha yan ajandaa dhafanii jette. Ajandaa dhafanii jette nama deemanii dhaqanii borcanii raawwatanii jechuudha nu burjaasisanii maallaqa fi nu ficcisiisanii. Kan faayidaa takka hin qabne jechuudha nu gowwaa nu horii nu godhatanii ofii fi masa of godhanii. Ganni yeroo dhugaasa kan dubbattee so'an tareeroo sana akkana jechuun ishiin beektuuti bagaduuti bagajjeese ikkottee diibii ishii banattee yeroo qabbanee duute garaa koo keessa jira yoomiyyuu ishiin dagadhu. Faayidawaa jechuudha yoomillee ishiin dagadhu. Si gadee maal dhugaa dubbatti nuti waa tare yookiin ajandaa ta'uu danda'a ajandaa fiddee dhuftee beekaa uummata kanarraa. Namni itti haasaa jechuudha kan Yohaannis jira. Miira keessa galteerraa softu maa fiddu kaasee irratti dhiyaate sila mormiin dhiyaanne barbaadaa jirraa jedhu warri waa kana qabatee jiru ishiin eessa dhiyaate. Roobalee dhiifama waliin ani lamanan bu'aanii jechuudha. Kana gana mucayyoo akka gaafatamutti otoo hin ta'iin adeeme kenna hawaasummaattis. Inni dhoksaatti inni dhaqee poolisiin isa geessuu didee lubbuu namaarratti namni dhuunfaa isa geessu hawaasummaa mirga kamtu kenne kana mirga dhala namaa eegamaa miti moo Dubaay keessatti akkamitti kophaa deeme achitti dhaqee gaaffii mucayyoo kanaa kenne tokko jedha. Ijoolleen Itoophiyaa immoo bira hin jiranii yeroo inni dhaqee achitti qaalii kana kennee bahu. Ijoolleen keenya gaafa itti dubbatanii taragaaggaati itti yaada dubbadda. Namni tokko immoo lubbuu namaa gadi ba'ee dhaqee kophaasa hawaasummaa irratti dhimma lubbuu dubbachuudhaaf ijoollee baay'ee ulfaata. Akka nuti amma dubbatu otoo hin ta'in shakkamaa dhiisa. Maski gaafa qananii deebisi roobalee seenaa deebisi. Ol deebisi modereetara qabdaa miti. Gaafa qananiin lubbuun ishii darbu handaalan poolisiitu qabee deemanii miti. Akkasii miti. Akkasumadha. Mucaan kun ofiisaatii deemee dhaqeeto poolis taabatti itti bilbilanii kootteedhanii hin fakkaatare wanna fakkaatu miti. Nama mana keessatti namni tokko lubbuun isaa darbe poolisiitu dhufeeto qabeeto deema jechaan. Koottu maali mattaawaqiyaa fudhadhu jechuufi bilbiluufi nama shakkamaadha jechaadha. Osoo amma fakkeenyaaf lubbuun nama tokko mana kiyya kana keessatti darbee poolisiin dhufa sanbooda poolisiin naqabeeto deema bilbilaan koottu naan hin jedhu. Dhufeetoo naqabeeto naannoo kana marsee dhaabbatee dhufee naqabe. Ani seerri Dubaay keessa seerri hin jira. Jarana mana namaatitti biyya kanatti mana namaatitti lubbuun nama tokkoo dabarramme naannoon kun hundi diimadhaan cufamee namni sochiin godhu naannoo kana. Hundi isaatu warri ashaaraa fuudhu kophaa dhufa. Poolisiin kophaa dhufa. Ambulaansiin kophaa dhufa. Bulchaan magaalaa kophaa dhufa. Gaazexeessaan hin dhufa. Akkasitti dhufanii takkaan qorannoo godhuu jechaa akkasitti argama. An Dubaay kun akkasii miti. Ana naqabanii tole osoo namni asitti waa ta'e. Roobalee akkuma himannaa keeti malee Dubaayitti seerri kanumatu jira. Ani kanaan dura himannaan ogeetti namni tokko lubbuun darbe ati himachuun qabdu kun hojii poolisiiti.
No, mana beektaa akka yeroo sanatti baqatee mana ga'uu danda'a. Akkoo yeroo poolisiin mucaan ikkoo roobane kuftee koo baay'ee turte lafa naannoo sa'a 3 turte toree fishiin kan jedhame ikkoo yeroo sanatti baqachuu danda'a. Poolisiin mana dhaquu danda'a akkasii galee. Diina dhaggeeffadhaan akkana ofii kootii dhageetti. Mijayyooni kan itti bilbilee waamee hojii xannesee waamee goddanyaa mucicha kanaatti goddanyaa firaa ulqisee 3 itti dawwalee jedhan. Arfaffaa jala kaastee nan dhufa guddee ammas itti deddeebisee dafii kootu kaadheeni. Inni immoo maalidhaan waamtee jedhanii poolisoonni dhaqanii qoratanii jiru jedhan. Gaafa poolisiitti dhiyaatu gaafa jimaata tollolanii walitti naraarsafanii inni shaaworii gallaanaan waamee jedha. Achiin ishee galii jedhanii gaafa reeffa fuudhassan. Tolee galii jedhanii gaafa guyyaa lammataa immoo maal jedhe inni shaaworii galeetti kuwaasii ilaaluu dhaqee ishiin immoo bira ol dabartee yaafaan lama himee ammarree ofuma miidhaa jiran illee jechuudha. Dhaggeeffadhaan reeffi ishii immoo sa'aatii 3 guutee jedhanii dubbatanii jiru achi lafarra. Barriini kan nama shakkisiisu mijayyoon tun kara kilaasitiin kuftee jedhan mastaawutii kilaasitirra. Mijayyoo dabaddabanii tasa nan harkaa hin ba'a jettee utaaltee namsee achi mastaawutiitti cabee haa kuftu ofii yaa darbatanii beekan mijayyoon gama sitti achi darbatamte. Baamsanii ajjeesanii gadi darban obboleetti maal taate beeknu. Yaa ciccitte laalii fooqirraa kisee darbatamtee duddaan kufta namoota hedduudhaan nama biratti bakkee kanatti waggaa 2 baranaa namni kufee tasa jechuudha. Boqottee mijayyoo wayii duddaan kufte. Fooquma jalatti tun gama sitti achi bibittinnoofte jedha silaa kana ofiif dudda duuban darbatan yookiin immoo osoo rukutan harkaa darbatamte mijayyoon. Malee barriin immoo roobalee fakkeenya fi ishiin of ajjeesuuf yoo kaate barrii fuulduraan qollofamaadha jedhan karaa haala gadi ba'anii. Silaa ishiin keessan qollofatteetii of ajjeesti miti fuulduraan eenyudha reekan qollofe ishiitu bakka kufe sanii ol jedhee mana san fuulduraan qollofe moo maayi kun dhugaan ishii lafa jira garuu namatu hin jirre. Namatti hin jirre dhugaan ishii goodaa hadii lafa jira garuu namni hin jiru nama garaa malee. Kiristoos baay'ee ragaa hedduu jira garuu. Qorannaan amma gaafa qoratamu waan baay'eedha kallattii tooftaa adda addaatiin qoratamu. Qorannaan hoo nama qoratamu jechaadha. Sa'aatii san laal akkaataa inni hin beekneen qoratamaa jechaadha. Yoo qoratamu akkanumatti cal jedhee eessa jira. Abbaan diinaa gaafa dhaqomu obboleessi keenya jettee biyya arabaatti akkasuma karaan hin cufamaa namni illee akkas sochoon namni buldingii sanarra jiru socho'uu hin danda'u. Ashaaraan hin ka'aban. Amma irratti barriin kuffite qulfuun keessan jiramoo alaan irratti qollofanii deeman. Qulfuun sun hin barbaadama bar. Qulfii kana eenyutu qollafa? Qulfii sun ashaaraa hin ka'a. Manni sun hundi soofaan meeshaan mana sanii sun sooftiin odoo nafin ashaaraa hin ka'aban. Namni biraatillee dabalatee hoo ture ashaaraa sun jechuudha. Tokkoffaa mucaan kun erga bakka seeraa dhaqee itti dhiyaatee deebii deebise jechuudha. Ashaaraa odoon kaasan akkamitti deebisa? Ashaaraa harkaa hin kenna. Achi jiramoo achi hin jiru kan jedhu san jechuudha. Manni kun adeemte jedhee inni dhamaabe namni mana keessatti ooluun namatti immoo darbe inni dhamaa jechaadha qoratameetoo bilisa jedhamutti. Inni hin dhagne buldingi sun eenyutu kireeffate? Kireessaan mana sanii hin gaafatamu. Buldingi sun eenyutu maqaa ofiitiin oo kireeffate takaraayin mana sanii itti gaafatamu. Mana ishiitii miti mana isaati. Silatti ammanni kun qabeenyi kun. Kudaan kun mee poolisiin gaafa gaafatu intalli tun maal taate tooyi mana kee keessa fooq irraa nuuf darbite hoo jedheen maal jedheetoo deebii kenname deebiin maal jedha ilmaamumaan maal jedhame namni tokko maraataa miti ol jedheetu oonaan isi gaafadhu haayi ufaan of darbiteen argee oonan jedhe hin fakkaatu sii galee kun sobaa jecha kana jechuun sobaa waan ta'aniif. Ragaa gaa'elaa yoo qabaachuu baatanii jaalallee xiyyaa miti jedhellee hoo kaade mana isaatii maal gooti? Miti biyya arabaa dubartiin tokko mana dhiiraatii maal gooti? Mana ishiitii miti kana darbite mana isaati niiti dubarri tuni dhalaan tun maal gocha mana kee dhufte? Gaafii hedduutu jira bara. Maal gocha mana kee dhufte maal sii taatu? Obboleettii teeti moo jaalallee teeti moo haadha manaa keeti? Itti gaafatama keessummaanuu mana kee dhufe keessummaa mana keetii sarraatanyaan koo gaafa kufte koo kino michoon akkasitti kufte kino maadamii gaafachaa deemu. Ofii ishiitiin nan bahoo jettu Aliimaa Xilawuun jedhamti amma hospitaala keessa jirti. Karaa maskootiitiin kufte jarri sun rafanii jiran. Barri qollofanii rafnaan karaa barandaatiin nan bahoo jettu kufte. Kino poolisiin jaratti dhiyeessee jira. Maal jechuudha kun? Kaameeraan hin jiru bakka intalli tun irraa of darbiti kana.
Eeyyee kaameeraanis waan gaarii naaf ilaala. Obboleessi keenya Aliimaa Xilawun jedhamti gamoo irra gaafa kuuftu poolisiin kaameeraa gamoo kan biraarra jiru kan ollaarraa laale jechuudha. Eenyu achi akka ture taaksiin tokko akka ka'ee achi deeme naannaa ishiin halkan kufte sa'aatii 4 jechuudha. Qullichi godhee baase gamoo sarara naannaa san kaameeraan hin jiru. Gamoo kan biraatirra jechuudha. Hin jira asfaaltirra hin jiru hin jira. Sun hundi maaliif hin laallamu? Mucaan mana keessa jiraa miti innaa ishiin lubbuun darbitu kun. Akkasii miti. Odoo jiraachuu baateeyyuu obboleessa laala amma odoo jiraachuu baateeyyuu jechuudha itti gaafatamuudha jalaan bahu. Maaliif seeti manni kan isaati? Manni kan isaati isatu kireeffate. Manni kan ishiitii miti. Kanaafuu maal gocha achuun jiru ani bakkeen jiru odoo jedhe ashaaraan immoo hin ka'a. Hin jiru immoo hin jiru kan jiru ashaaraan hin ka'a isaati sani. Micayyoon tun harkaan gaafa qabee tume ashaaraan hin ka'a jechuudha. Ashaaraan hin jiru. Abbaan diinaa ashaara odoon kaasin hin kaasu. Mustahiil. Waldhabdeen isaanii hagamine hin quba qabdu hagama waldhabdeen isaan jidduu jiru. Mucaa fi intala jidduu waldhabdeen jiru. Sagalee boo'ichaa tokko tan ishii dhaga'een jira. Ani dhiiraaf jedhee of hin ajjeesu maal kan jiru. Mucaan gurguraa saniif illee ta'uu danda'a. Waldhabdee gurbaa kana lamaan jidduu jiru. Ishii fi isa jidduu jiru. Maalidha waldhabdeen ni jira. Mootummaa biyya Itoophiyaatti jechuudha. Kan keenya of jala rukutee teessee ilmaan Oromoo nyaachisti jechuudha. Maaliif muluun ishee hattuudha muluun ishee hattuudha as keessa kan jirtu jechuudha. Muluun ishee akka waliigalaatti harka wal keessa naqattee kan dhiiga shamarran Oromoo xuuxaa jirtu ilmaan Oromoo warra dhiiraa kan taate akka waliigalaatti muluun ishee jechuudha. Wal beekna immoo jaataa'eef jechuudha. Isin ikkoo kan intala Oromoo dabarsee lammii biraatti gurguru koo birrii 50 birrii 70 isin beeknu as keessatti waan isin hojjettan qoshaashota jechuudha. Sirriitti wal beekna barnuti. Yoo gudii keessan gadi baasata waa hedduu beekna nuti beekama cal jenna malee jechuudha. Kanaaf sin baqanna sirraa baqanna nuti ana torra kadhe biyya kana keessatti firfir jedhee du'e ijoollee Oromoo waan maddunan du'a malee maali isin kan dabarsee du'atti nama kenna. Isin kan wal gurguru. Isin kan kabaja walirraa murqu. Isin kan intala Oromoo irraa kabaja murqee intala Oromoo miidiyaa irra baasee waan adda irratti raawwachaa jiru. Isin mataa keessa saba biraa osoo hin ta'in Amaaramoo Tigreedha kan shamarran isaanii gadi baasanii miidiyaa gubbaarratti awwaarradan. Amaaramoo Tigreedha kan qaamarraa waraafu isin mataa keessan jechuudha. Kan nu awwaarrade kan nu salphise isin mataa keessan kan amanaa fudhadhaa waan hojii keessan jaataa'eef jechuudha. Isinii galee gaafa isheen dhaqxee lammii biratti konneektii kan biraa uumtee heerumte immoo lammii biraatti heerumtettanii gadi baasanii waaqastu gaafa isheen sinitti dhiyaatte akkatti nama dabarsanii du'atti kennitu jechuudha. Sirriitti ijaa wal beeknuu fi adabadhaa gattaa'a waaqayyooni warra du'aniif waaqayyoon intini yaa godhuuf yaani waan isinirraa haasa'u iyyuu hin qaban akka kootti jechuudha. Maaliif isin argeera jaataa'eef jechuudha. Amma ogeetti ilaali warri shamarranii akkanumatti dhaabbachuu qabdu. Humna keessan cimsachuu qabdu. Shiftaan wantana roobale jaalattus jibbitus biyya kana keessatti ani hiriyaa Oromoo sin qabu Oromootti sin yaaddu. Kophaa koo hin jira naannoon hin jiru Oromoo kan jedhamte iyyuu hin jirtu hin barbaadilleen. Maaliif hojii isaan yaan beekun irraa baqadhaan si gala. Yoo itti dhiyaate si baala goota dabarta. Jechuun kiyya laal miidiyaadhaan jechuu kiyya miidiyaadhaan mirga keessan falmadhaa. Isintu harka kennate amma beeku.